tokkoffaarratti namni ani yeroo hundumaa ilaalu Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed qaxalee ilma Oromoo, hayyuu ilma Oromoo keessaa waan dhalateef kabajaa dhabe malee namni kun silaa utuu naannoo Amaaraa keessa dhalate taabota 45ffaatu isaaf dalagamaaf tureef. Wanta Jawaar kanaan dura waggaa tokkoof dura haasa'aa ture, waan Jawaar waggaa lama dura haasa'aa ture har'a raawwachaa jira. Jawaar Mohaammed jechuun qaalluu siyaasaa Oromooti. Jawaar Mohaammed jechuun qaalluu siyaasaa Itoophiyaati. Osoo namni kun uummata kana keessaa hin dhalanne ta'e kabajaa guddaatu isaaf malaaf ture. Silaa har'a mana hidhaa keessatti rakkatu. Silaa har'a mana dukkanaa keessa hin jiraatu. Silaa har'a mana xiqqoo tokko keessatti hidhameen taa'u ture. Waan kaleessa dubbachaa ture har'a raawwachaa jira. Wanta inni kaleessa haasa'aa ture har'a raawwachaa jira. Silaa utuu mootummaan Dr. Abiyyi dhuguma uummata kanaaf iyyaadate, dhuguma biyya kanaaf iyyaadate, dhuguma waa'ee dhugaaf iyyaadate Jawaar Mohaammed har'a Dr. Abiyyiin konkolaataa akka oofu sana ooffate qaallitti dhaqee dhiifama kadhate jaarsummaa isatti erguu miti. Jaarsummaan ergamaa jiran beenna. Jaarsummaa isa erguu miti. Ofii isaatiin miilla isaatiin dhaqee yaa Jawaar dhiifama guddaa dogoggoruu waa'uma jirudha. Dhiifama gaafachuun hayyummaadha. Dhiifama gaafachuun beekumsa. Ani waan